Jireenya kee keessatti takka ilma namaa ka du'ee awwaalame qabrii bahe argitee beektaa? Wanta ajaa'ibaatiin si hima. Ilma namaa du'ee booyanii fi erga irraa sabbaran booda qabriidhaa bahe maatii isaatti dabalame, maatiin isaa mana keessaa namni du'e akkamitti nutti gale jedhee dheefa jalaa baheen si hima. Ashamaa harka fuune ilmaan Oromoo eedila addunyaa tanarratti argamtan hundi keessan bakkuma jirtanitti nageenyi koo kan kabajaa laga qaxxaamuree tulluu qaarii isinaa dhaqqabuun isiniin jedha. An mootii miidiyaadha. Warroonni chaanaala kanaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalama. Kanneen armaan dura maatii keenya turtan irra deebiidhaan baga nagaan dhuftan. Egaa guyyaa har'aa bifa addaatiin dhufe cinqaa yeroo hunda wal cinquu wanta garaagaraa irratti wantuma ta'eef hin ta'iniin walitti dhufuu irra yeroo tokko qophii bashannanaatiin yookaan ammoo wanta seeqachaa irraa waa barannu waliif haadhiyeessinu jechaafin qophii tana isiniif qabadhee dhiyaadhee jira. Mudannoo ajaa'ibaa kan na mudateen isiniif qabadhee jira. Hanga xumura sagantaa kiyyaatti na faana turaan affeerraa koo yeroo hundaati. Eegaan mudannichi akkana ture. Gaafan ijoolleedhaa anaa ijoollee gaafan loon tiksuudhaan maatii koo gargaaru, gaafa re'oota tiksuudhaan maatii koo gargaaru, gaafa umriin koo xiqqaadhaa, gaafa mana barumsaallee sadarkaa mana barumsaa deemuudhaa hin gahin umriin kiyya tarii waggaa 7 hanga 10 kana jidduu jiran se'a. Wanta ajaa'ibaatu na mudate. Wanti na mudate ollaa keenya, maatii keenyaa fi namoota naannoo keenya jiraatan hunda ajab jechisiise. Dubbichi maa inni jechuu dandeessu hin cinqaminaa suutaan isin biraa ga'a. Gaafa san guyyaan akka ummata amantii islaamaa hordofutti guyyaan guyyaa iidaati, guyyaan guyyaa kabajamaadha, guyyaan guyyaa namni hundi wal bira deemee bashannanee taphatee nyaatee dhugee waliin dabarsuudha. Egaan guyyaa kana anis akkuma nama tokkootti guyyaa kana kabajaadhaan eeggachaa ture. Guyyaa kana hiriyoota kee wajjin gammachuudhaan dabarsuudhaaf yaada qabaachaa ture. Haa ta'u malee maatiin koo akka ani yaade san hin goone. Maatiin kee maal yaadan? Guyyaa sanitti akkuma duraan baratan san re'oota haa tiksuudhaaf re'ii wajjin na bobbaasan. Ani garuu yaadni kee sanii miti. Magaalaa deemee uffata bitachuuf barbaade yaada qaba ture. Yaadni kee isa san ture. Garuu maatiin magaalaa na deemsisuu hin barbaanne, uffata tarii naa bituuf fedhii qaban yaada qabaachuu dhabus mala wanti naaf gale tokko hin jiru. Anammoo guyyaa sanitti uffata bitadhee hiriyoota wajjin bashannanaa ooluu barbaade ture. Haa ta'u malee yaadni kiyya hin taane. Ganamaan kaasaniituma deem re'oota tiksef naan jedhan akkuma duraan baratan. Anis guyyaa sanitti deemuu waan hin barbaanneef diduudhaaf yaalii godhee uleedhaan tumaniitti re'iin jala na geeggessan. Tole jedheetuma dirqama wanti godhu tokkollee waan hin jenneef re'iin tiyya fuudheetti gara bosonaatti deeme jechaadha. Aariidhaan waan manaa baheef re'iin dhakaadhaan tumaa oolee, uleen tumaa oolee akkuma tasaa carraan narra buusee re'ee takka mataa dha'ee lafa buusee ni ajjeese jecha re'ettiin ni baafattee daarul aakiraa deemte. Re'ettiin gara daarul aakiraa deemnaan anis waan godhuun qabu bira taa'ee booyaa oolee, re'ii wajjin tiiksaa oolee, galgala akkasumatti hanga hafan re'oota hafan oofee galchee yeroo galchuu re'een hir'attee jirti. Sa'unuu re'een an dhahee re'ee beekamtuudha. Re'ee beekamtuu dhahee dabarse re'ettiin ammoo beekamtuutu waan taateef dura re'iin dura manatti gagaltu isiidha. Gaafa san meeti re'een naan jedhanii re'een hin nyaatamteen jedheeni. Re'een guddoon akka hin nyaatamne beekamaadha. Cinqaanatti buusanii na tumanii na gaafannaan dhahee ajjeeseeni. Sana booda maatiinis aarii saniin uffata naa bituun hin hafe jechaadha. Duraanis yaada uffata naa bituu waan qaban natti hin fakkaatu. Kanas ta'ee sana uffanna naa bituun ni hafe. Egaa ganamumtiin sun borumtaan sun iida waan ta'eef sooma hiikkaadha. Hiriyoonni kiyya, obboleeyyan kiyya, warroonni ollaa jiran hundi uffata haaraa qabataniiti godhatanii ba'anii. Anammoo uffata haaraa hin qabu. Sababa re'ee ajjeeseef uffanni naan bitamne jechaadha. Egaan ganama subiidhaan ka'ee uffata tokko qofa qaba. Surree takka qaba, tishartii takka qaba, jaakkeettii tokko qaba, boottii ajaa'ibaa tokko qaba gurraacheessaa jechaadha. Kana miicadhee hiriyoota wajjin iida oola dheetii ganamumaan ka'ee lagatti kute. Gaafa lagatti kute laayini guutuu ture. Akkasumatti gaa uffata kiyya miicadhee hanga naa gogotti dhagarra afadhee bira ciisaa ture. Anis akkasumatti ho'ifataa jecha aduu ho'ifataa dhagarra ciisee aduu ho'ifachaan ture. Dhumarratti maaltu ta'e uffanni kee gogee niirlii amma uffanni kee gogee anammoo gammachuun natti dhagahamaa dhufee jira. Uffanni naa gogee uffata kee uffadhee ijoolleetti makamaa guyyaa kana gandarra deemanii ni nyaatanii ni dhuganii ni taphatanii bashannana jira. Ni bashannana jedheeti gaa yaada kana qaba. Wanti hin yaadamin tasa wanni hin yaadamin na mudate. Maaltu si mudate jechuu dandeettu? Anumaan
qophaa'ee uffata kee kana godhachuudhaaf itti siiqutti jiru amomboleettiin yookaan bubbeen tokko dhuftee uffata kee fuutee bishaanitti na harkaa dabarsite bishaan guutee yaa'u kanatti an umriin kee xiqqaadha uma takka gochuu hin danda'u uffata kee fuutee bubbeen bishaanitti dabaltee bishaan fuudhee deemee lagarra afoo fiigaa dhaqeetiin dadhabee uffanni angoon bishaan dhugaa deemuun jala gadi tareechaanii dhokate. Dhokannaan biraa hafe wanna godhuun qabu qullaa jira lakkoofsa tokko rarraaseetuma jala fiigaa ture sana booda garas ilaalee garana ilaalee namni sin jiru namni na gargaaru hin jiru uffata godhadhee manatti galuun qabu umriin kee at least gara amma qaanfachuutti deemaa jiran si'a waggaa 9-10 jidduu kana jira. Guyyaa iidaatiin gaafa namni wal keessa yaa'u kanatti safara keessa deemee manatti galuu waan hin barbaanneef boqqoolloo laga daarii jira asheeta boqqoolloodha maashillaa jechuudha isuma keessa seeneetiin taa'e achuma keessatti guyyaa guutuu qorri na afuufaa oole qorri biyya keenyaa sun hangana hundallee miti akkasumatti biyyeetama ufitti asrareetum akkasumatti achi keessa taa'aa oole jechaadha. Sana booda ni galgalaa'e gaafa galgalaa'e guyyaa guutuu maatiin na barbaadaa oolan na eegaa oolanii na barbaadanii uumaan dhufne tarii ijoollee waliin bakka takku deemee taphataa aariinis itti jira jedhaniituma callisanii ni galgalaa'e gaafa galgalaa'e maatiin cinqamuu eegale adaduma aduun galgalaa deemuun maatiin cinqamuu eegale cinqamuun isaanii kun ammoo ollaa gaafachuu ijoollee hiriyoota tiyyaa gaafachuu eegalan namni na himu tokkollee hin jiru ganama irratti garuu uffata guuradhee gara lagaa deemuu namni hundu ni hima sana booda maatiin cinqamee olii gadi fiffiiguu eegale gaafa olii gadi fiffiigan namni tokko maal jedha uffata kiyya ka bishaan fudhate kana bishaan oofee gara gaditti gadi dabarsee darbee jira mukatti rakkisee jira namni iidaa lagarra deemaa ni bashannanaa ni taphataa ijoolleen namni biraa uffata lagarraa argee fuudhee jira uffata ka'eennu akka ta'e hin beekamu garuu uffanni fuudhamee jira surreef tishartiin kiyya fuudhamee jira. Yeroo wal gaggaafatan gaafii kana keessa namni tokko maal jedha uffata ijoollee wayii lagarraa arginee jirra jedhan gaafa kana dhaga'u maatiin kiyya uffata yeroo laalan uffanni uffata kiyya so maal jedhani daarektii mucaan aaree bishaanitti badee jira bishaan nyaatamee jira jedhaniiti cinqaan addaa uumamee ni booyamee dukkaanni ni dhaabamee maatiin ollaan ni yaa'ee namni hundi wal ga'e jechaadha achirratti jecha san booda bakka mucaan du'etti beekanii lagarra na barbaadanii halkanii cinqaan ni buutee lagarraa dukkana kana wanni argan hin jiru an ammoo galgalaa'ee jiran erga dukkanaa'ee namni ija wal dhabee galgalaa'ee jira suuta xirii namaa jala deemee maatitti manatti gale yeroo mana galu iddoon keenya namaan guutamee jira namni iddoo guutee boo'itti jira cinqaan ajaa'ibaa kana jira ani maaltu uumame jedhee wanti naa galee jiru waan qaanii qabuuf dalga deemeetuma mana seene gaafa nan mana seenu ijoolleen keenya wal ga'aniiti taa'u namni ni booyaa maal jedhaa iddoon guutuun dukkaanaan guutamee jira namni ni booyaa yeroo ijoollee seenu ijoolleen na argan anaa qullaa deemu sanuu qullaa itti dhufe ijoolleen mana jiran fiiganii manaa yaa'an akkamitti namni du'e gale jedhaniiti ijoolleen rifatanii iyyanii manaa gadi yaa'an yeroo namni maaltu iyyee gadi yaa'a jedhan kunoo namti ijoolleen mucaan galee mana jira jedhan akkamitti wanni akkana akkam yoo seenanii na laalan angalee jira naga'umaan jira garuu uffatan qabu namni kun uffata natti maraa kun natti jigee natti booyaa wanta ajaa'ibaa beektu anaaf haaraa dubbiin maaltu uumame jedha nama biraatti du'eetti beeka nama birtu du'e saniif dukkaanni dhaabame eenyu du'e jedhee nama gaafachuudhaaf cinqa jira yeroo kana jidduu kana cinqamee jira namoonni walumaa galatti namni wanta qabatee gadhiisu wallaalee jira kan uffanni isaa bishaan keessa argame mucaan du'etti beekanii kaan ammoo akkami bayeetidha kaan ammoo akkami qullaa dhufe akkami sa'aatii kanaa ture namni cinqamee jira duuba maatiin keenya ni booyaa kun natti maramee na dhungataa kun uffata natti maraa akkasitti wanni hundi na harka wal babbadeeti boodaga waa hunda qabbaneessanii dukkaana achirraa kaasanii maal jedhanii yoo na gaafatan wanta ta'e hunda ittime maatiin akkasitti guyyaa san isa dhumaate jechaadha maatiin kiyya na tumuu na loluu cinqaa garagaraa qaaruu waan akkasii sanni dhiise jechaadha maatiin na isin takkaa wanni akkanaa isin mudatee beeka meegaa yeroo hundahum argine wal cinqurrame yeroo tokko qalbii keenya walitti haa bohaarsinu jedheetuma viidiyoo kana isin hojjedhe namni hunduu uumama isaatiitti jireenya isaa keessatti mudannoowwan garagaraa qaba mudannoo akkanaa kan nama rifachiisu jira kan nama gammachiisu jira kan barumsa irraa baratantu jira egaa mudannoo ani hedduu qaba mudannoowwan kiyya jidduudhaan yerootti mudannoowwan akkanaa isiniif dhiyeessa egaa an kan isin wajjin ture mootiidha yoo mudannoon kun isin gammachiise irraa waa baratan like share gochuudhaan viidiyoo kana wal biraan gaa irra deebiidhaan bakka nagaan dhuftan yeroo biraa viidiyoo biraatiin deebinee wal agarra horaa bulaa deebana bye bye.